namaan miidhamtee namni si miidhe keessi kee dhukkube peenii keessa kee jiru sana dhukkuba fuuraa sanarraa si fayyiseera humna dhiiga walichaatiin. Nama simbira jiruun keessa fayyaa qabaadhu jedhaani. Keessi fayyaan mana isaaf nagaa kenna. Keessi fayyaan biiroo isaaf nagaa kenna. Keessi fayyaan ollaa isaaf nagaa kenna. Keessi fayyaan maatii isaaf illee nagaa kenna. Kanaaf afurri namaa fayyaa yoo ta'e jedha Salamoon yeroo dhukkubaatti maal godhaa? Nama irkisa. Abidda bobba'aa ulfaataatu dhufe sirra ga'a. Rakkina ulfaataa dhufe sirra ga'a. Keessi kee fayyaa gaafa ta'u rakkinni kun mana barumsaa Waaqayyooti malee keessatti naftu jabaadhu keessaa baataa siin jedha. Keessi kee immoo fayyaa gaafa hin taane Waaqayyo irratti si kakaasa, si gungumsiisa, abdii si buusa. Keessi kee dhukkubsataa gaafa ta'u. Kanaaf Yesus Kiristoos gaafa gara namaa dhufu jaamaa kee hin banaan jedhu, naafa kee hin diriirsaan jedhu, cubbuun kee si dhiifameera jedha. Dhiifamuun cubbuu hafuura fayyisa. Dhiifamuun cubbuu lubbuu fayyisa. Fakkeenya